Galatoomaa ashama alamanni isaanamni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kun Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin Riittaan Shoo irra dargaggoota lama isiniif affeeree jira. Firoomsaa Imaadii fi Fireem Indaaya jedhamu ogeessota fiilmii fi barreessitoota isaa waliin turtii bareedaa ni taasifna. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa gamoo ogummaa daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaa ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaad jalatti kan argamu Abbuukii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Ceesiftuu booda ogeessota lamaan kunneen waliin Riittaa Shoo keessatti isin eega. Riittaa Shoo. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistamoo hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa. Miilli koo deemsa osoo hin eegalin osoo fiiguu hin danda'is ana waliin turan. Daandiin harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo uffadha gara lafa naanna'u turan. Harka jala naaf diriirsanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbeen akka isaaniitti nan darbe. Anis isaan fakkisa. Injifannoo warreen du'ees gammachuun is matan. Kunis ani qofa osoo hin taane warri isaan waliin jiraatan hunduu eebba argatanidha. Kabajaan dhaabsisanii anis harka isaan fuudha. Har'as milkaa'ina sadarkaa hundatti argadheef sagaleen ilfannaa isaanii onnachiisu fagoorra natti dhaga'ama. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu boodatti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsaroota keenya abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qorannaa fi qo'annaawwan biyya keessaa fi alaa madaqsuu fi misoomsuudhaan abbaa taayitaa hojii boonsaa hojjechaa jirudha. Guddaan galateeffadhaani. Darbees dameelee isaa 400 ol ta'an teekinooloojii baankii addunyaan irra geesseen walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu ka biyya keessaa fi idil addunyaa kennaa kan jiru baankii siinqee guddaan galateeffadhaani. Keessumoota kiyya lamaan keessanuu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan. Ayyee pirooduuserri kiyya gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isaan bu'uura godhannee turtii bareedaa waliin dabarsina. Jalqabamee daawwattoota kiyya waliin sirriitti wal bara. Hangafarraa jalqabuu dandeenya. Eegaluu dandeessu. Tole. Maqaan koo Firoomsaa Imaad jedhama. Maal siif haa dabalu? Anis Fireem Indaaya jedhama yookaan Firaayoo. Haya. Meeqa dabareedhaan gaaffii keessan isiniifan dhiyeessa. Sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti waa'een fiilmii Sardama baay'ee tokko deemaa jira. Keessumattuu Firoo Imaad kitaaba ajaa'iba ta'e tokkos barreessitee uummataaf dhiyeessaa jirta. Waa'ee isaa gara booda irratti haasofna. Jalqaba garuu Firee maal barattee eessatti barattee isallee daawwattoota kiyyaaf osoo ibsite? Kan baradhe theatrical art and film making Maqalee Universitiin baradhe jechuudha. Gara artiitti yoom seente kan jedhuuf immoo jechuudha. I don't know. Artii keessatti nuuf arge yoom akka ta'e garuu barree jechuudha. Fiilmii kanarratti gaheen kee maali? Daayirektara fiilmii Sardaman ture jechuudha. Daayirektara gaafa jedhamu daayirektarri mana barumsaa hin jira, daayirektarri waajjira yookaan immoo ofiisii wayii hin jira. Addatti mee daayirektarri fiilmii maaliin? Daayirektara jechuun ni beekta ija sammuutiin addunyaa tana ilaaluudha. Xiinxallee hubattee xiinxaltee jechuudha. Gara iskiriiptii gara maalitti geeddaruudha?
lubbuutti horuudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf gama fiilmiitiin yoo deemne fiilmii san lubbuutti horee jechuudha. Daawwattootaaf kan dhiyeessu jechuudha. Daayireektara fiilmii jechuudha. Innaa I think I'm afraid bro. Sorry. Ayyee firoo ati hoo aartii kana yoom jalqabdee hojiin kunoo isa jalqabaatii siif ka jedhu kana meenaa ibsi. Galatoomii gaheen kiyya fiilmii sardamaa keessatti meen kaaraakterra ta'eeti kan hin taphadhe. Inni kun anaaf meen kaaraakter ta'ee taphachuudhaaf kan jalqabaa kooti. Gaaddisa jaalalaa fiilma Zoolaa irratti hirmaannaa nan qabaan ture. Inni kun ammootu meen kaaraakterra ta'ee kan hin taphadhe hojii koo isa jalqabaati. Aartii keessa akkamis seente gaafam seente kan jedhuudhaaf aartiin kennaadha. Keessatti of argita malee akka fiildiilee birootti barbaaddee filattee kan keessatti makamtuu miti. Garuu namni kamiyyuu aartii keessatti guddatee sadarkaa wayii gahuudhaaf kaleessa isaatirratti wanti lafa godhatu jiraachuu danda'a. Nutis akkuma baay'een keenya godhaa turretti gummiilee manneen barnootaatii ture. Gummiilee san keessatti dandeettii qabnu hirmaachaa turre. Bu'uurri kiyya san jechuun ni danda'ame. Ergasii garee magaalaa kana keessatti ijaaramee sochii guddaa godhaa ture jira. Baroota 2014 hanga 2018tti gara aartiitiin garee sochii cimaa godhaa ture jira. Gareen san piroodakshinii Caayaa jedhama. Achi keessatti miseensaan ture. Ergasii adadumaan har'a geenyee jirra jechuudha. Ka'umsi fiilmii kanaa darbees hagam akka ture hojiidhaaf daayireektara waan taateef isa osoo laa kaafte. Okay, Ritaa. Ani gara addunyaa yookaan immoo gara galaana sardama gaafan seenu jechuudha. I think addunyaa sardamaa san keessatti hin jiraadha waan ta'eef jechuudha. Waggaa 3 guutuuf jechuudha. Galaana sardamaa keessatti hin jiraachaan ture. Gama bitaatiinis ilaalu, gama mirgaatiinis ilaalu. I concentrate sardama irratti ture jechuudha. Sardama maal na barsiise tokko obsa na barsiise. An duraan obsa hin qabuun ture si galee. Garuu sababa sardamaatiin obsa baradheen jira. Sardama ilma koo hangafaa galatoomii obsa waan na barsiifteef hin jedhaan jechuudha. Sadarkaa amma fiilmiin keenya irra ga'e kuni uummanni keenya uummata bal'aadhaa, seenaa, duudhaa, aadaa hin qaba. Waa kana gama aartii keenyaan aartiin fiilmiin keessumattuu kitaabni fi kiliippiin Leehomaan jedhu mataa ol qabatee jira. Fiilmii fi tiyaatirri garuu ammas isaanii hafa waan ta'eef miidiyaan dhimma Oromoo irratti hojjetu hunduu kallattiidhuma danda'ameen akkas cinaa dhaabatee waan danda'u hunda gochuu qaba jedhee yaada. Uummata keenya waliin sadarkaa yookaan waan qabnu waliin sadarkaan fiilmiin keenya irra jiru gaadha jettee hin yaaddaa? It is a difficult, baay'ee ulfaataadha baay'ee tiyaatira yookaan fiilmii hojjechuun jechuudha. Ulfaata waan ta'eef obsa waan si fiixachiisuuf jechuudha. Gara fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeenya achuma dhaabbateera jechuudha. Kanaafuu nuti immoo dhaloonni ammaa kun jechuudha. Dandeettii qabnu, mallaqa qabnu, wal gargaarree gara fuulduratti deemuu danda'u qabnu. Haay ni dandeenya waan ta'eef jechuudha. Baay'ee bareeda. Gara fiilmii afaan Oromooti yoo ilaalle adeemsi amma jiru baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gaariidha. Garuu hawaasa kana kan madaalu miti. Hawaasa Oromoo kan madaalu miti hojiin hojjetamaa jiru. Baay'inaas hin qabu hojiin hojjetama wal fakkaataadha. Istoorii wal fakkaataadha. Namoonni irratti hirmaatan akkuma reefu sii tuqe wal fakkaataadha. Rakkina guddaa barreessitoonni keenya iskiriiptii barreessan qaban kan ofirraa dhiisuu qaban yoo jiraate ofii barreessanii ofii piriidiis godhanii ofii daayireektara ta'anii ofii taa'aa ta'anii kun waan guddaa ajjeesaa jirudha. Gara fiilmiitiin hojiilee jiru jechuudha. Guddatee hin guddanne jechuudhaaf jalqaba irratti hojjechuu qabnaadha. Egalee kan jedhu jalqaba irratti yoo hojjenne isaan guddate yookaan hin guddanne jechuu ni dandeenya. Garuu amma irratti guddate yookaan hin guddanne natti ulfaata Ritaa. Kun
hanqinoonni hawaasa keenya bira jiran. Filmii seenaa Oromoo keessatti beekamu jira filmii Eelaa. Waggaa 10 waggaa kana boodaas waggaa 50 filmii yaadatamudha. Abbaan filmii sanii eessa jira? Dhugaa dubbachuudha. Abbaan filmii sanii eessa jira gaafii jedhu namni beeku hin jiru. Garuu baay'ee garaa nama nyaata. Baay'ee. Barreessitoota hedduu hojii isaan itti dadhaban hawaasni qeebaluu ni didee irraa fudhachuu didee hojii kana keessaa kan bahaa jiran baay'eedha. Firoo meen kaaraakter taatee hojjette haala biyya keenya keessatti immoo baratame meen kaaraakter warreen ta'an kan bareedan bifti isaanii diimaa qaamni ijjanoon isaanii waa akkasiiti. Warri filmii hojjetu baay'inaan filmii Oromoo qofa osoo hin taane filmii guutuu biyyattii keessatti dogongora guddaa hojjetamuutu jira. Inni sunis maali? Kaaraktera yeroo filatan, meen kaaraktera yeroo filatan namoota babbareedoo filatan. Ati hin bareedu jechuu kiyyaa miti. Annan bareeda garuu kan akka kiyyaa gabaabaa kun meen kaaraktera haala guyyaatti ta'u hin jedhee yaadu. Baramaadha maaltu jira kaaraakterri inni dhiiraa bareedaa godhanii hiriyyaan isaa qallaa nama nyaata hin nyaanne wayii nama torbee tokko nyaata hin nyaanne wayii birani godhanii mucattiin jirti bareedduudha moodeeliidha hiriyyaan ishee mootu fakkoottudha. Waan baratame kun biyya kana keessatti isa kana cabsinee jira. Dhugaa dubbachuuf kaaraakteroota meen kaaraakter meesiinii fi nadhii jechuun nadhiin kan kooti meesiin kaaraaktera guddaa meen kaaraakter tan taphattu na waliin. Isaan lameen irra hiriyyoonni keenya ni bareeda. Namni fakkotaan hin jaalatu. Argite? Namni hojii isaa kana jedhee hin jaalatu baay'ee si ajaa'iba. Qabxiilee si hin jenne kana cabsuudhaaf wareegama guddaa kafallee jira. Wareegama guddaa. Waa'ee fiilmii Sardama gaafa kaafnu yaadumti fiilmiin kun itti hojjetame maal irratti xiyyeeffata? Siif fiilmiin kun maal jechuudha? Akkamitti ibsita? Firaadhaaf. Ritaa an mathematical expression yookaan aljibraadhaan gaafa ibsu jechuudha. Sardama walqixataa icciitii addunyaa plus seenaa dhugaa plus jaalala dhugaa yookaan immoo hiikkaa jaalalaa kan qabudha jedheetan ibsa jechuudha sardama. Wanta adda ta'e tokko maal fidee dhufee jira fiilmii Sardama moo akkuma baratameen dhufe? Bareeda. Filmii kan keenya kana hawaasa bira gaafa gahe hangam takka aartiin afaan Oromoo fuulduratti sardamni akka dhiibee jiru ofiif ragaa bahuu danda'ani. Waan ofii hojjettee ofiif dubbachuun gaarii miti. Inni jalqabaa barreessaan hojiileen afaan Oromootiin filmiileen afaan Oromootiin hojjetaman baay'inaan hanqinoonni isaan qaban barreessaan filmichaa iskiriiptichaa taatee hojjeta daayirektara ta'ee hojjeta akkasuma barreessaa ta'e filmii Sardamaa isa kanan qaba. Saayinsii aartiitiinis hin gorfamu. Barreessaan filmii tokko daayirektara ta'ee taa'aa ta'ee akka hojjetu hin gorfamu. Kana cabsinee jira jalqabatti yaadneeti. Inni lammaffaan ammoo filannoo aktarootaati. Aktaroonni Sardama irratti hirmaatan fakkeenyaaf filmiileen kanaan dura afaan keenyaan hojjetamaa turan naannoo Harargeetti kan hojjetamu yoo ta'e filmiin san taatota naannoo saniitiin hojjetama. Kan hubachuu danda'us loqoda naannoo sanii kan hubachuu danda'u hawaasa naannoo saniiti. Naannoo Wallaggaatti, Shawatti, Arsitti hojiileen hojjetaman martinuu bifa kanaan hojjetamaa turan. Filmii Sardamaa keessatti waan kana cabsuudhaaf yaalii goonee jirra. Hangam takka milkoofnee jirra kan jedhamu erga hawaasa bira ga'ee deebii isaanii erganna. Filmii kanarratti editara filmiitirraa, kaameraamaanirraa jalqabii, taatuutirraa jalqabii hanga saawundi tiraak nama hojjetetti naannoo Oromiyaa godinoota adda addaatirraa filleeti. Taatota buleeyyii fi haaraa eenyu fa'aa yookaan immoo hagam hirmaachisee jira? Fakkeenyaaf naannawa baha Oromiyaatirratti Sheek Mansuur Alishoo nama jedhamu jira. Naannoo sanitti qofa osoo hin taane baha Harargeetirraa hanga Wallaggaatti hanga Booranatti nama beekamu isaan nu keessa ni jiru. Kaaraaktera guddaa fudhataniiti kan taphatanii.
ergasii taatonni haaroftii artii Oromoo gara fiilmiitiin jiru fuulduratti dhiibuu danda'an baay'inaan irratti hirmaatanii jiran. Inni biraa immoo filmoota baay'ee irratti ta'anii aktara ta'anii kan taphatan namoota 2-3dha. Yoo guddatee namoota 3dha kan ta'an. Karaakteroonni dhiiraa fi dubartiin ni jiranii. Hiriyyaan mucichaa jira, hiriyyaan mucattii jira, namoota 4. Kanarratti garuu ni argitanii fuulduratti namoota 7 hanga 8 ta'an karaaktera guddaa fudhatanii taphatanii jiran hojii sardamaa kanarratti. Wantoota kanneenii fi qabxiilee baay'ee kaasuu ni dandeenya. Hojjetamee dhumuuf waggoota hagamii fixe yoo dandeessan baajata irra osoo achumaan naa ibsitan. Nuti jalqaba lafaa yoo kaanu hojiin keenya waggoota 5 hanga 10tti artii Oromoo gara fiilmiitiin jiru fuulduratti ni tarkaanfachiif jennee itti yaadneeti kan kaan. Hagamta akka milkoofnu keessi keenya akka milkaa'u ni amana. Hawaasni keenya carraa argateen waan nuti itti wareegama guddaa kana kafallee mataa keenya qofaaf osoo hin taane guddina artii hawaasa keenyaatiif sadarkaa jedhutti yaadneeti waan kana wareegama guddaa kan kafallee. Dhuguma wanti nuti jechaa jirru kun dhugaadha immoo ijoolleen tun waan isaanii wantiif akkana faarsaa jiran deebii jedhu argachuudhaaf koota boru eebbii sardamaa galmool yaaditti adaamaa'ee kan eebbifamu boru koota sirriidha jettanii yookiin dogongortan kan jedhu achirratti deebii ni argattu jechuun barbaada. Na fakkaata fiilmii keessatti harommaa argee jira erga deebi'ee booda. Ani amma asirratti du'aayin isiniif godhu fiilmiin afaan Oromoolee akka harommaatti deebi'ee haa guutuun ja'a jamana eelaa caalee akka deemuun barbaada kanuma isinii kadha. Iddoowwan itti waraabbii gaggeessitoota kan eessa fa'aa hirmaachisee Oromiyaa asirratti nu daawwachiisee jira immoo bakkuma tokkotti xumurame kan jedhu kana. Harommaa jira, Dadar jira, Dirree Dhawaa jira, Finfinnee siinii hangi fudhannee jira. Eessani Harar sifaamee Adaree magaalota 5 kana fudhannee jira. Harommaa bishaan Harommaa sardamaan ol kan hojjeteef hin jiru. Sardamaa ol hojii barbaachisu ol hojjeteef jira sardamni osoo kan hubatamu ta'e. Kanaafuu Dadarillee bosanoota Dadar keessa jiranillee baay'een fudhatamee jira. Ergasii eebba booda guutuu Oromiyaas darbee akka biyya alaatti fiilmii kana daawwachiisuudhaaf fi dadammaqiinsa amma fiilmii keenya irratti uumame kana agarsiisuudhaaf kallattiin kan wanti isin yaaddan maaliin? Fiilmicha kana waggaa tokkoof Oromiyaa keessa magaalota 32 ta'anii fi biyya alaa magaalota 12 keessatti mul'isuudhaaf karoora qabna yoo Rabbi nu gargaara. Haya, mee piroomosaa yookaan tireelarii isaa xiqqooshii fiilmii keessaa waan xiqqooshii waan fudhatame daawwattoota keenyaaf affeerree gaafa walitti deebinu boqonnaa fudhanneeti waa'ee kitaaba falaasama addaatiin fiddee dhufte firoo dubartii ja'a waa'ee isaanii kaafne jechuudha. Baay'ee daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deebina. Sardamanii sarduu. Jireenya kee keessatti akka har'aatti kan malee guyyaa jireenya akka har'aa yoo ta'e ni mi'aawa. Namoota iddoo waliin bashannaniitiin jira. Garuu dhugaa dubbachuuf akka ammaatti guyyaan gammadee dabarsin jira. Walfalmii jaalala kabajaa waadaa. Meesiito dhugaa jaalalaatiin nan samii safarraa ibsituu mana koo si barbaachan joora. Meesiito maaf suuta jibbitee jaalatte sardamaa maaf wal jiraachuuf na jireenya dirqama. Ani hin deemu. Atummaan dhaggeetii harka rukkutiif.
والفكاتة مني والفكاتة I'm sorry for this people تازي يا فأروز والخيس لايت قمت في خلف قدها في بورج مير المنما رتم الأتون دكنا قرسيسون فيلمي سردم Abbaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistama hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa. Miilli koo deemsa osoo hin eegalin osoo fiiguu hin danda'is ana waliin turan. Daandii harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo gufadha gara lafa naanna'u turan. Harka jala naaf hir'isanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbeen akka isaaniitti nan darbe. Anis isaan fakkisa. Injifannoo yeroo deebi'es gammachuun simatan. Kun isaan qofa osoo hin taane warri isaa waliin jiraatan hunduu eebba argatanidha. Kabajaan dhaabsisanii anis harka isaan fuudha. Har'as milkaa'ina sadarkaa hundatti argadheef sagaleen ilfannaa isaanii onnachiisu fagooraan itti dhaga'ama. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu boodatti deebinee jirra. Rittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsaroota keenya abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qorannaa fi qo'annaawwan biyya keessaa fi alaa madaqsuu fi misoomsuudhaan abbaa taayitaa hojii boonsaa hojjechaa jirudha. Guddaan galateeffadhaani. Darbees dameelee isaa 400 ol ta'an teekinooloojii baankii addunyaan irra geesseen walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu ka biyya keessaa fi idil addunyaa kennaa kan jiru baankii siinqee guddaan galateeffadhaani. Mee firoo fiilmii irraa gara kitaaba keetitti gaafa dhufnu kitaaba mata duree yookaan immoo yaadrimee adda ta'e tokko fiddee dhuftee jirta dubartii ja'a. Maaliin sababiin mata dureen kun itti filatame waa'ee maalitti akka dhageetti sababni itti barreessite imala konkolaataa keessatti hayyuu maanguddoo tokko argatte waan isaan irraa argatte san akkasitti akka jijjiirtedha. Namoonni tokko tokko falmii qabu. Hayyoota akka biyya keessaa fi biyya alaatiin waliin illee akka falmite kitaaba kee kanaan quban qaba. Falmii gaggeessite kanaan mo'attee jirtaa? Mo'adheen jira. Keessattuu dhimma kanarratti dhimma dubartii irratti ta'uun isaa baay'ee na gammachiisa. Sababni maali kan jedhuudhaaf waggoota lama kana dura manguddoo wayitiin imala irra osoo hin jiru wal argeetiin ture. Manguddoo kun nama waggaa 60 hanga 70 keessa jiranidha. Isaanii wal qunnamuu hiyya. Kitaaba kana akkaan yaaduu fi akkaan barreessu kan na godhan. Ergaan isaan waliin wal qunname booda wantoota baay'ee if duuba deebi'ee yeroon yaadu wantoota dhugaa ta'anii nutti hin fakkaanne duraan dhugaa ta'anii natti mul'achaa turan. Sababa saniin wal qabatee kitaaba kana barreessuuf dirqameetiin jira. Ani sirrittuu maaliif firoon dubartii mata duree jedhu fi kitaaba kana addatti filatee gaafan gaggaafadhu waa'ee aartii Oromoo kanarratti ispoonsarri hin jiru waan ta'eef tarii addatti biiroon dhimma kana ilaallatu yookaan dhaabbileen idil addunyaa waa'ee dubartii irratti hojjetan ispoonsara akkasii godhanii waa akkasii addeetiin aan jedhan. Kitaaba kana keessatti hayyoota akka Albert Einstein akka Socrates waliin falmii godheetiin jira. Aristotle fa'aa waliin falmii godheetiin jira.
Pilaatoo fa'aa waliin falmii godheetiin jira. Napooliyoo Bonaapaartii waliin falmii godheetiin jira. Mootee jirta moo hin moone ni ilaali. Ani amma dammaqisi kitaaba irratti jiru bareeda. Keessumattuu baay'inaan bahaa jira. Namoonni tokko tokko baay'inaan haa barreeffaman malee wanti isaan fidanii dhufanii uummata kana wajjin ammas gahaa miti. Seenaawwan addunyaan beekuu qabu sirriitti hin barreeffamne warreen jedhanis hin jiru. Kitaabileen keenya fakkeenyaaf amma Naayijeeriyaa biyya Hindii kana fa'aa barreessitoonni naannoo san jiran waan isaan barreessanii akka idil addunyaatti kaarikulamii barnootaa keessatti illee seenee haalli anillee itti baradhe illee jira jechuun achi beekaasuu hin danda'ama. Xiinsammuu keessatti illee kitaabni isaanii seenee maqaan biyya isaanii akkasitti haala itti beekameen jira. Barreessitoonni biyya keenya waan isin barreessitan uummanni kun uummanni Oromoo duudhaa aadaa safuu seenaa inni qabu kennaa addaa waan ta'eef waan bishaataa ta'e barreessitanii addunyaadhaaf gumaachuudhaaf sosochiin jiru maal fakkaata? Kitaabni kee kun wanta addaa waan akkasii fidee dhufuudhaaf yaalii godhee jira. Hayyoota gurguddoodhaaf, saayintistootaaf, gootota baay'eedhaaf qormaata turte dubartiin. Qormaata turte dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif qormaata taate jennee yeroo ilaallu afaan walii galuu dhabuudha. Dubartoonni afaan ofii qabu. Warri dhiiraa afaan ofii qabu. Dhiirri kan jiru addunyaa isaa keessa, dubartiin kan jirtu addunyaa isaa keessa. Jarri kun lamaan akka walii galaniif boqonnaa kitaaba kana keessatti afaan dubartootaa boqonnaan jedhu jira. Pirooduusera kiyya kitaabicha osoo naaf fidinatti tola. Sirriitti ilaali. Kitaaba kana keessatti afaan dubartootaa boqonnaa jedhu jira. Hayyoota kanaaf gootota kanaaf qormaata kan turteef dubartiin afaan sababa afaanii walii galuu dhabuuti. Dubartoonni afaan isaanii kana dhiisanii afaan warra dhiiraa haasa'uu hin barbaadan filannoo isaaniitiin illee miti. Kanaafuu filannoo qabu warri dhiiraa afaan dubartootaa kana baruudha. Tasuma tole siin jedhan. Afaan dubartootaa kana barsiifna kitaaba kana keessatti. Fakkeenya gabaabaa siifaa kaasu. Dubartii hiriyyaa ta'e firiindii yookiin haadha warraa ta'e haa taatu daandiirra waliin deemaa jirtan. Itti qorraan akka malee. Itti qorruu ishee kana kan himattu afaan sadiin. Afaan jalqabaa mallattoodha. Sochii qaamaati. Sochii qaamaati afaan isaanii inni jalqabaa. Inni lammaffaan jecha fayyadamu. Sochiin san afaan jalqabaa yoo sii galuu dide jecha fayyadaman. Dirqamaniiti jechuudha. Afaan inni sadaffaan callisuudha. Gaafa callisanii sodaadhu. Si dhumate gaafas. Kanaafuu haadha warraa ta'e waliin yookiin hiriyyaa jaalallee ta'e waliin daandiirra osoo deemaa jirtu itti qorraan isii. Itti qorruu ishee san kan ibsattu sochii qaamaa gooti jalqaba. Akka itti qorree ibsachuudhaaf. Yeroo sitti qorree sochiileen qaamaa ati gootu jira. Natti qorree jira riitaa koonaa barii siin jechaa jirti. Hin galuuf dhiira baay'eedhaaf. Hin galuuf kanaafuu ni callifta. Ni aarti. Kuftee jirta. Qaxxii gattee iddoo kanatti. Afaan lammaffaa fayyadamti. Riitaa koona qorree jirra siin jetti. Baay'ee qorraa jettaan. Ati si qorree jira. Baay'ee qorree jettaan. Ati si qorree waan jiruuf qormaata kufte. Inni sadaffaan ni callifti. Gaafa sodaadhuun keessa ofiitti si arrabsaa jirti. Kana akka akkana ta'uu hin qabne warra dhiiraa afaan barsiisa. Boroo eebbifame. Waan bareedaadha. Sosochiin akkuma jedhe kitaaba irratti jiru bareeda. Waan akkasitti hojjettan kana nutis akka televizyiina faanaatitti akka riittaashootitti xiqqoo ishii fiilmiif tiyaatira kanarratti laafina jiru kana kallattii walitti dammaqsuu qabnu keessaa tokko sagantaawwan akkasii irratti barreessitootaa fi qaamota waa kana irratti hirmaatan uummata isaanii waliin waan isaan fidanii dhufanii akkasitti beeksisuudha jedhee yaada. Gara fuulduraatitti fiilmichis jabaatee isinis gaafa jabaattanii ispoonsara gootanii kan beeksifattan ta'a jechuudha. Baay'ee bareeda. Waamicha ishee kabajuudhaan Adaamaa Riittaashoo irratti argamuudhaan waa'ee fiilmii Sardamas ta'ee waa'ee kitaaba
firoo dubartii jedhu kana uummata keessaniif waan jiru sosochii yookaan dadammaqiinsa naannoo fiilmii afaan Oromoo fi barreeffama kanarratti jiru waan ibsitaniif guddaa galatoomaa isiniin jaa. Ulfaadhu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa artistoota keenya lamaan waliin turtii Rittaa Shoo irratti taasifne kana fakkaata. Sponsora keenya abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa darbees baankii Siinqee guddaan galateeffadhaani. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin hanga walitti deebinutti qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaa gama ogummaa daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Rittaa sponsor uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti kan argamu Abbuukii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Haga torbanii horaanaa bulaa.